Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Haliima Orootuu weelkaam ashama harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessaa nageenya keessan akka godhiqa guddaa osoo hin jenne hundi keessanuu baga jiraattan isin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya karraa akkaataa keekaatti hojjetanii keekaa bifa lamaan jechuudha. Isa kana asiin dura hojjedhee tura. Viidiyoo waraabne tureyyuu daakuun isaa bifa gurraacha bifa nootillaatiin fi bifa kanaan jira jechuudha. Nama har'a nootillaa kanaan hojjedha. Yoo fene isuma kana hojjenneetiin nootillaa gubbarra dibuu dandeenya jechuudha. Haaluma salphaatti jechuudha. Keeka akkasitti dalagan jalqabarraa hanga xumuraa nafaana turaa isiniin jedha hordoftoota kiyya warroonni hanga maamaatii naaf taatan galatuma ammallee akkuma isin ta'in laayik sheer gochuun dagatina warroonni haroo taatan gara YouTube chaanala kiyya dabalamuun miseensa maatii Haliima Orootuu ta'a isiniin jedha subscribe laayik sheer komentii yaada keessanii fi hasaaba keessan waan barbaadan barreessa. Egaa asumaan gara hojiitti dabarraa. Akkaataa itti hojjetamu wanti nu barbaachisu kun daakuu isa kana jechuudha. Ani daakuu isa kana barbaachisu qopheeffadhe jechuudha. Daakuun kun kan ashagamee bitamaa jechuudha. Akka ajaa'ibaatti tolaa jechuudha. Agarni nu barbaachisu anqulaalii yookaan killee yookaan beexii lama akka afaan arabaatti beexii jedhama. Akka afaan biyya keenyatti anqulaalii yookaan killee jedhama. Zayitii biqiltuu shaayii takka itti godhama. Ani tilmaamaa itti godha jechuudha. Namni ogeessa nyaataa ta'e tilmaamaa waa hojjeta jechuudha. Dubartiin irra caalaa tilmaamaa waa beekti. Akkasii ani yeroo hedduu nyaata kamiyyuu tilmaamaa waa hojjedha jechuudha. Osoo meeshaatti hin safarre jechuudha. Bishaan burcuqqoo takka ni qopheeffanna akkuma asirraa argitan kana. Daakuu akkuma isin argisiise kana kun daakuu waan isaati. Anqulaalii lama ni zayitii burcuqqoo takka burcuqqoo shaayii takka inni kun daakuu isaatii dhumatee jira jechuudha. Itti naqee waan barbaachisu wantoota kanarraa hojjedhe. Keekaan kun wantoota waan isa barbaachisu hundallee ni qaba. Garuu dabalataan killee fi zayitii bishaan barbaada jechuudha. Ka qophaa'ee jechuudha. Haala kana hojjenna. Qopheeffannaa jechuudha wanta nu barbaachisu. Anammoo anqulaalii itti godhee jira, zayitii itti godhee jira, bishaan burcuqqoo tokko itti godhee jira. Sukkaara, bikin boodara waan barbaachisu hundaa inni ni qaba jechuudha hin barbaachisu. Inni kun qophaa'eedha jechuudha. Soka daakuu mana hojjetan san taate immoo egaa asitti siniyaa itti hojjennu yookaan faatira zayitiin sukkumna jechuudha akka inni keekaa kana gadi nu jalaa hin qabanne keekaa gadi hin qabatu jechuudha. Haala kanaan sirriitti sukkumnee waliin geenna jechuudha zayitiidhaan. Amma immoo daakuun isaa kana xiqqoo irra firfirsa. Daakuma keekaa kana jechuudha. Keekaa litii isaa kana egaa haala bareedan sukkumee waan waliin dhaan kanaan yookaan maashina keekallee ni jira. Garuu an dafee hojjechuuf isa kana dasma jedha jechuudha. Gana maashina kana walii gadi oofuun hin deemu jechuudha. Inni kun maaliif itti goota jechuun keessa nafuu keekan waan takka osoo itti gadi hin qabanne yommuu san irraa bayaa jechuudha yookaan ofitti qabata. Namoonni faatiran keessa isin jalaa qaba zayitiitti guutanii diqoo daakuu itti godhuu dandeettanii akka keekaa ofitti gadi hin qabanneef jechuudha. Amma haala kanaan eega waliin ga'ee daakuu haala kanaan faatiraa eega waliin ga'ee amma diqoo daakuun akka ittiin baay'anne jalatti akka ittiin baay'anne xiqqoo irraa inni godha. Akka keekatti daakuun hin baay'anne jechuudha yeroo keekan bilchaatu jalatti. Kama isaatti qophaa'aa waan taateef rakkoon baay'atullee
amma haala kanaan lixii keekaa kana itti naqadha. Haala kanaan egaa daqiiqaa muraasaaf bilchaata jechuudha. Ruubii yookaan walakkaa sa'aatiitti ni bilchaata. Haala kanaan sinii yookaan faatira keenyatti naqannaa jechuudha. Haala kanaan keekaa bifa barbaanne hojjechuu dandeenya. Wantoota halluu garaagaraa itti dibuus dandeenya yeroo miidhagsuu barbaanne. Yeroo nu daangesse rakkoo hin qabu. Akka wal qixxaa'u sinii faatira akka wal qixxaa'u godha. Waaw maashaallah tabaarakallah haala kana fakkaataa keekan nuutillaa irra deemnee yookaan waan feene irra dibuu dandeenya. Kan itti aanu haala nuutillaan qophaa'ee waa maashaallah tabaarakallah. Haala kanaan ijoolleen keessumayyuu hedduu keekaa jaalatti. Keekaan bunaa wajji filatamaadha. Kaalaa bitan sanirra kan mana ofii keessatti dalagantu caalaa jechuudha. Akkuma san haaluma salphaa mana keessatti dalagadhaa. Keekana shii kana gatiin isaallee rakasaa. Waa maashaallah tabaarakallah. Asitti eega bilchaate eegisee amma murree nyaachuu qofa. Inni kun maa inni irra firfirsituu jechuun keessan nafuu. Inni kuni kireema garagaraa irratti godhamu jechuudha. Amma kaan irra firfirsisuuni nudha sukkaara daakkamaadha jechuudha. Ijoolleen ni jaalatti. Kana fakkaata keekanarraa viidiyoo nyaataa, viidiyoo gorsaa, viidiyoowwan beekurraa hojjechuuf qophiidha. Na jajjabeessaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Baay baay hordoftoota kiyyaa. Nagayaan naaf turaa.